Itoophiyaatti ayyaanota dirree fi addabaabaayii irratti yeroo adda addaatti kabajaman keessaa ayyaanonni damaraa masqalaa fi irreechaa sirnoota amantaa fi aadaatiin faayamanii ni kabajamu. Ayyaanonni kunneen kan namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an irratti hirmaatan waan ta'eef rakkoo nageenyaa fi tasgabbii dhabuutiif akka hin saaxilamneef qophiin gama nageenyaatiin dursee ni taasifama. Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnees ayyaanonni kunneen bifa nagaa fi tasgabbii qabuun akka kabajamaniif guyyoottan darban raayyaa nageenyaa kutaalee magaalaa garaagaraa argaman mariisisaa tureera. Guyyaa har'as sagantaan goolaba marichaa bakka bu'oonni raayyaa nageenyaa kutaalee magaalaa hundaa fi hooggantuun biirichaa argamanitti gaggeesseera. Hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa ayyaanonni kunneen bifa duudhaa aadaa fi amantii isaanii eeggataniin nageenyi isaanii eegamee kabajamuuf shoorri raayyaa nageenyaa olaanaadha jedhan. እነዚህ አደባባይ በዓላት ሃይማኖታዊ ayyaanonni kunneen karaa duudhaalee amantaa fi aadaa hordofeen nagaan akka kabajamaniif of eeggannoowwan taasifamuu qaban hundi karaa ifa ta'een xumuramaniiru. Gama nageenyaaf tasgabbii magaalaa keenya eegsisuutiin ga'een raayyaa nageenyaa olaanaa tureera. Ammas ayyaanonni kunneen karaa nagaatiin kabajamanii akka xumuramaniif ga'een guddaan isinirraa eegama. Hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee obbo Miidhagsaa Kabbada gama isaaniitiin diinonni keessaa fi alaa walooma tokkummaa fi guddina Itoophiyaanotaa hin barbaanne jiraachuu himuun ayyaanonni kunneen yoo kabajaman yaaliiwwan gufachiisaa adda addaa taasisuu ni malu jedhan. Karoora isaanii kana fashaleessuuf ammoo qindoominaan hojjechuun barbaachisaa ta'us dubbataniiru. እነዚህ በዓላት ስናከብር ayyaanota kana yoo kabajnu diinonni tokkummaa fi walooma Itoophiyaanotaa hin barbaanne ni jiru. Kaleessa nu qoraa turan. Har'as nuuf hin ciisan. Sochii jarreen kanaa dhaabuun ayyaanonni kunneen rakkoo nageenyaa tokko malee akka kabajamanii fi abbootii amantaa fi abbootiin gadaa akkasumas hirmaattonni ayyaanichaa waliin qindoominaan hojjechuun barbaachisaadhan jedha. Miseensonni raayyaa nageenyaa marii kana irratti hirmaatanis akka kutaa magaalaa isaaniitii fi aanaa isaaniitti qophii taasisaa turuu himuun ayyaanonni kunneen nagaan akka kabajamaniif gahee isaanii akka bahatan dubbataniiru. ብዙ መስዋዕትነቶችን ብዙ በዓላቶችን አልፈናል። aarsaa hedduu kaffallee ayyaanota hedduu dabarsinee jirra. Isa kanas injifannoon ni dabarra abdii jedhuun qaba. Kun nuuf haaraa miti. Isin nu gargaara. Nutis isin deeggarree biyya keenya shororkeessummaa fi addaan faca'urraa ni oolchina. ያ ሰላም ሰራዊት ከዚህም በፊትም ብዙ nuti raayyaa nageenyaa qaamolee nageenyaa waliin hiriiruun kanaan dura waa baay'ee dabarsineerra. Wareegama hedduu kaffalleerra. Ammas nageenya barbaachisuuf wareegama kaffaluuf qophiidha. Waltajjicha irratti bara 2015tti nagaan goolabamuu ayyaanota dirreetiif gaheen raayyaa nageenyaa guddaa ta'uun himameera.